Harkafuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu. Kutaa sadaffaa cufaa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Baroodaa qabannee dhiyaannee jirraati. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa isiniin jennam. Walaloo barnoota bashannansiiftuu fi barsiiftuu barataa Adnaan Jamaaliif barattuu Zikraa Abdulaziz waltajjii kanarratti dhiyeessuudhaan ergaa guddaa dabarsaniitti jiran. Faaxeen tun wayinu qofa nallee quban qabdu fatanaa takkaan qopheessee fi akka dabartuu bira akka isheen qophu walumaan naannawaa hawaasa walumaan naannawaa. Faatee Hotu yaa faatee too'uu wal mari'annaa jireenya daadarkaa hanga yoom jiraannu hotu yaa faatee too jiru bareeffannaa hotu yaa faatee too jiru bareeffannaa. Maal jette baqarkoo yaa ilma daliinaa hanga yoom jireenya daadarkaa taanaan sirri mari'annaa waa'ee jiru taanaan sirri mari'annaa. Yaa faatee too wayii sitti himaa jireenyi qaalee guyyumarraan cimaa jireenya bareechuuf wanni goonu amma warra abbaa hundaa'e beekaa lafi gama. Maaliifiin hin beekne warra wataa galmoo warra makiinaa fi foogii qaban sammoon hin beeka baqarkoo warri sun tujjaara ilmi isaanii tokko bara Ameerikaa jiraate isa beektaa moosii wajjin firaa. Lakkii biraa miti birummaa sin qabnu haraarettuu jiraa kan biratti hin taanu haraarettuu jiraa kan biratti hin taanu. Karaan kamtu jira kan firatti hin taanu fira isaanii taanee kan ittiin mahamnu fira isaanii ta'uuf amma maal haa goonu. Fira isaanii ta'uuf amma itti goonu. Intalli teenya tun kanaaf galchittiin hin taasiinee gallu wadaa ifannee soddaa isaanii qalu. Wayati baqarkoo ana gammachiiftaa gisee faamar ana keessaan dubbattaa silaa gaafa duraa soddaa isaanii taane arra jiruun teenya jijjiiramne. Jijjiiramne arruun toora naannaa uffataan biyyatti lama jijjiirranna biraani nagarru hogguu ni gammanna karaa kana yaadu jiruu bareeffannaa. Ganaa shittoo fi shinni qabata koo guute biraayin furadhaa barwaaniin barbaade riskiin mana seentee fiduu barbaade beerri duraan na tuffatus kabajaati yaa bar mataa qaqqabate. Wai faatee reefu maaliif sichee fatanaan qopheessee beeki kun olaa faateen fatanaan hubte. Faateen fatanaan hubte. Wai faatee ati waa hasaartee fatanaan qopheessee ati barni hubte silaa gaafa dura barumsa barattee silaa gaafa dura barumsa barattee. Fatanaa maali? Fatanaan akkanaa geessee intalti eegaani kannina. Ni kannina jette asa irra deebitee ani si barsiisuuf qalloon narra dhufte gowwaa akkanaan taatu dur silaa baratte gowwaa akkanaan taatu dur silaa baratte. Ikumaaf naan jettee ana maal nana kaasii abbaan bashruufaa sumaatu of rakkaa faaya manaa taatee si faatee isu bakkaa. Yaa gaallitti daakka ay kallattiin jedhu yaa gaallitti daakka osoo rasiin jiru barna dhoorku qabda an akkasii jennaan sanuu ni gammadda jetta afaan gutuun naqa isaa dubbatta jetta afaan gutuun naqa isaa dubbatta. Sana arrabsitaa dulla jota torraa laagaa kanaan fuudhee mataa keessatti kaa'aa deemnarraa. Sana arrabsitaa dulla jota torraa laagaa kanaan fuudhee mataa keessatti kaa'aa deemnarraa itti yaabate jaanjoo. Sana arrabsitaa dullatti fangaadda harkaan si dadhabee sitti fuudhu dhagaa habala bakkaaniin biyyatti silaadha. Kootu nadee kaasiitti dhiiraa yaa humna hin qabne daalacha hanqataa qubaan na qabattee arra ciistee bultaa. Dhagee faate waa isiima dhagee faate likki na dhageeme shittoof shinni jiru habanni kee duwwaa shittoof shita deemi bichisiisi boowwaa deemna bira achi garaatuun na oowwa. Sirraa hin deema haa deemi yoo barbaadde jiruun mana kanaa duruu na rakkise ammaan sirraa deema walitti si dhiise. Deemnarraa haraan banataa intala barsiifadheetiin bakka namaatiin ga'a maqaan intala tiyyaa ana mul'isuuf ta'a maqaan intala tiyyaa ana mul'isuuf ta'a. Biyya dhaabbadhu maalirra wallaltanii kanis gaafadhu ani mana kanatti nagayaan jiraadhu ani mana kanatti nagayaan jiraadhu. Dhagayyaan talatoo dubbiin akkasii miti haateetuun na aarsee si kannina jetti haateetuun na aarsee marsi kannina jetti. Lakkii kun hin ta'u barumsarraan jira kaan illee baratee ji'a gubbaa jira namni kaan baratee biyya isaa jijjiira kanaafuu an baradheen barumsa xumuraa jabaadhee hojjedheen biyyatoo jijjiira jabaadhee hojjedheen biyyatoo jijjiira. Lakkii ummaatii barumsaa barii kan jijjiiru biyya kanaafuu ummaatii baradheen tumu ani nin baradhaa lakkii ummaatii barumsumaa barii kan jijjiiru biyya kanaafuu ummaatii baradhee tumureen bakka namaa gayaa kanaafuu baradhee tumureen bakka
balleessite dhiifama gaafadhu itti balleessite. Amma faateeti ya dubbii sii galeera. Amma faateeti ya dubbii sii galeera. Lakki hin deemin jiruu waliin tola. Ilmaan ganaa dallus hin godhin wallaala. Hoottu yaa faatee ta'u wal fudhannee galla. Galatoma. Hojiilee kalaqaa adda addaa hojjechuudhaan kan beekaman mana barnootaa kana keessatti barataa Faamii Diinee isnaayiparii hojjete akkasumas irfoonii gurraa matoora bishaanii baabura midhaan daaku hojjechuudhaan barataa Faamii Diinee kalaqa addaa kalaqeeti jira. Baabura midhaan daaku baay'ee mul'ataa jechuudha. Maali firiin isaa? Kanaafuu yoo facaate nama miidhuu ni dandeessi. Yaadayyuu qaba barataan kun waan gaarii hojjetee jira. Humna isiitiin darbite jechuudha. Masih bukan darah, amma kenal juga ada yang juga. Bakal itu cuma dua itu satu itu malah masih terbunuh. Ramai yo kan, ini kan kan salon. Egaa barataa akkana kumaatamaan qabne jechuudha barattoota hedduudha. Barattoonni barataa kana harkee hundinuu garana bahee waa hojjechaa barsiisaa biratti agarsiisuu qaba. Kumaatamaan akka jiru ni amanna. Hojiin keenya fuula duraatis saayinsii fi teekinooloojiidha. Jajjabeeffamuu qaba. Barattoonni kana galatoomaa. Barsiisonni shamarranii kan mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Baroodaa akkuma aadaa Oromootti uffata aadaatiin miidhaganii cufaa mana barnootaa kanarratti kan argaman keessaa ti'aantuu dura bu'aa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Baroodaa Aadde Zayituunaa Abdurrahmaan wajjiniin gaafii deebii taasifneetu isiniif dhiyaataati. Nu waliin daawwadhaa isiniin jenna. Zayituunaa Abdurrahmaaniin jedhama. Guyyaan har'aa kuni guyyaa mana barnootaa cufaa mana barnootaa keenyaati. Mana barnootaa kana cufuudhaaf uffata aadaa uffannee barsiisonni shamarranii akkana faayamnee guyyaa har'aa kana akkasitti argamnu kan nu jajjabeessee fi akka akkanatti aadaa keenyaan faayamnee cufaa kana gammannee walitti dhufnee cufnu kan nu jajjabeesse barsiisaa dura bu'aa keenya Tashaalee Araarsaa baay'ee galatoomin jaani. Akkanumatti barsiisonni shamarranii keenya hundi aadaa isaaniitiin akka faayamanii guyyaa cufaa kanarratti argamanii hundi keenya walumaan bara haaraa akka walitti ejjaanuu jira. Barattoonni keenya kan amma barnoota cufan daree itti aantu bara dhufu seenuudhaaf barnoota isaanii kitaaba bara dhufuu fudhatanii qo'atanii jajjabaatanii isaan fakkeenya gaarii ta'anii barattoonni keenya bara dhufu akka dhufanii yeroodhaan galmee irratti nu argamanii kutaatti aanu seenanii dhaamsa dhaamaaf. Shamarran takka barsiisuun hawaasa guutuu barsiisuudhaan shamarran keenya barsiisota shamarranirraa fakkeenya fudhatanii barnoota isaanii xumuranii akka biyya teenya tajaajilaniin ergaa dabarfadha kan jedhan dura bu'aa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa kabajamoo barsiisaa Tashaalee Araarsaa ergaa isaanii dhaammataniiti jiran. Galatooma jecha shamarran miidhagina keenya shamarran barsiisuun hawaasa barsiisuudha. Akkasuma diinagdee biyyaa keessatti illee guddaa waan qabaniif dursinee shamarran keenya akka mana barnootaattis iddoo koriidarii akkanatti argitu kanallee miidhagina kanarratti kan hojjechaa turan isaanii gamanuma isaan galateeffachuun barbaada. Haala cufiinsa mana barnootaa kanarrattis gahee guddaa qabu. Toora guddaa taphatanii hojii hundan wajjin hirmaatanii halkanii guyyaallee akkasuma barattoota shamarranillee jajjabeessuudhaan gahee guddaa mana barnootaa keessatti qabu. Kan jalqabaa asumaanii galata guddaa isaanii dhiyeessa. Warri kaanillee shamarran boodaan dhufan isaanirraa waan gaarii baratanii waa gaarii irraa hubatanii bu'aa isaan caalu akka buusan asumaan dhaamsa dabarsuun barbaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo kutaan sadaffaan cufaa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Baroodaa kan isin daawwachiifne kan gammaatti daawwattan kana tureeti. Qopheessee dhiyeessuudhaan hanka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Torban yoo rabbi je qophii ol fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama xiyyaan nagayaatti.